maqaan koo Hundaa'oo Taarikuu Garbii jedhama. As Dagaalee kaampiin jiraadha. Barataa kutaa 9ti. Ani maqaan kiyyaa Caaltuu Abdullaa Jaaree jedhama. Bakkeetti dhaladhee aanaa Mooyeleettan dhaladhe. Amma kaambii Dadaab keessan jiraadha Rifujii kaampi. Dagaalee kaampi. Maqaan kiyyaa Awwii Lammaa jedhama. Kan jiraadhu maasuma keenya ifoo kaampi keessa. Biyyatti dhaladhee bara taatiin gara Rifujii kaampi kanatti dhufuu danda'e. Barumsa biyyatti qaxxaamuree dhufe. Biyyatti kutaa 3ffaatti qaxxaamuree dhufe. As dhufnaan kutaa 4ffaa jalqabee jechuudha. Amma kutaa 9ffaa jira. 2013 kutaa 3ffaa ture. Amma 2019 kutaa 9ffaa jira jechuudha. Kutaa baqataa keessa guddachuun dhugumaan dubbachuuf xiqqoo nama dhiba. Ammoo biyyatti namoota nu fakkaatan wajjin jiraanna waan ta'eef biyyatti asitti immoo yeroo dhufnu warra nu fakkaanne ammas warra afaan isaanii hin beekne wajjin jiraanna waan ta'eef xiqqoo nama dhiba. Xiqqoon maayyoo erga keenya Ingiliffa erga barannee booda wal barannee aadaa isaanii illee xiqqoo barannee waliin jiraachuu jalqabne jechuudha. Ispeeshaalii naannoo dhufne san baay'ee nama dhiba ture. Baay'ee ulfaata jireenya as keessa jiraachuu baay'ee ulfaata. Nama kanaa waliin galtu afaan isaan hin beektu rakkinni sirra bu'eefaa akka tasaa osoo afaan hin beekne dhimmachuun sirrakkisan nama waliin beekne taane. Jechuun jireenya baqataa jechuun totaalee baay'ee ulfaataadha. Karaa kamiinillee ta'e jireenya karaa kamiinuu ta'e baay'ee ulfaataadha. Jechuun akka biyyaa miti. Intuu namaaf wanti mijatu hin jiru. Jireenyi as keessaa ni ulfaata. Agamuun waan namaaf mijatu miti. Maaltu ulfaata godhu? Ulfaata wanti godhu akka biyya keetiitti firii taate wanti raawwatu tokko hin jiru. Jechuun bakkaa bakkatti socho'uuf illee akka haala barnootaa irratti illee haala jireenyaa irratti karaa amantii illee karaa kamiiniyyuu taanaan akka biyya keetiitti firii taate wanti hojjetu tokko hin jiru. Wanti sochootu illee hin jiru. Jechuun ofitti amanamummaan wanti namatti dhagahamu jiru tasumayyuu. Waan akkasii ima jira. Amma galata Waaqayyoo haa ta'u maatii keenya waliin jiraanna waan ta'eef maatiinis nu gorsaa at least torbaanitti akkas fa'aa waliin nu gorsaa baha waan ta'eef akkaatuma maatiin keenya nuun jedhan deemna waan ta'eef akka dubbisnu nu gorsanii waan ta'eef yeroo baay'ee hiriyoonni keenyas warra dubbisan warra waa'ee iskoolaa waan yaadan warra akkasii waliin oolla waan ta'eef badaa waan akkasiif hin saaxilamuu hin dandeenye jechuudha. Kaayyoon koo injiinara ta'uun fedha. Ammoo hanga achi gahutti jabaadheen baradhaa injiinara siin taa'ee yaada. Yoo ta'es gara biyya kootis galee biyya koofis waa buusuun barbaada jechuudha. Barreessituu ta'uun barbaada. Keessattuu jechuudha seenaa Oromoo fi Oromoota karaa barreeffamaanis ta'e karaa dubbiin haala kamiinuu ta'e barreessee addunyaatti mul'isu. Baqataa ta'uun kun mul'ata kiyya sana daangessuun danda'u ala danda'ameen jechuudha. Amman danda'etti karaa barumsaa illee ta'e jireenya kiyya fayyad godhee waan tokko irra ga'uun hin fedha. Baqataa ta'uu suni amma humni kiyya naa deemetti aga dandeettiin kiyya naa deemetti baqataa ta'uun kun mul'ata kiyya sana daangessuun danda'u.